Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas odeeffannoowwan gaggabaaboo biyya keessaa fi biyya ambaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraa yoo hanga xumura qophii kanaatti na waliin turtan odeeffannoowwan guyyaa har'aas hin argattan haalli lakkoofsa dhukkubaa koronaa vaayirasii biyya keenya keessatti maal fakkaata kan jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa hidhamtoota 13,231 dhiifama gochuusaa soomaa fi kadhannaa abbootiin amantaa Itoophiyaa ji'a tokkoof labsan irratti hundaa'uun jecha nama cabsuu haala nuti yeroo ammaa keessa jirru Dr. Hajii Muftii Umar dabarsan guyyaa kaleessaa biyya keenya keessatti namoota koronaa vaayirasiitiin qabamanii keessaa namni 3 hojjettoota buufata xiyyaaraa Itoophiyaa ta'uu fi lammiilee Iraan 600 qoricha koronaa vaayirasii irraa nama fayyisu jechuun summii dhuguudhaan lubbuun isaanii darbe akkanumallee dubartii dhibee kanaan qabamtee guyyaa kaleessaa daa'ima ishee nagaatiin deessee fi lakkoofsi koronaa vaayirasii haala sadarkaa addunyaatti maal fakkaata kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Odeeffannoowwan kunniin baay'ee barbaachisoo waan ta'aniif hanga xumuraatti akkana waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Haalli lakkoofsa dhukkubaa koronaa vaayirasii biyya keenya keessatti ammaan dura Dr. Liyaa Taaddasee akka gabaasanitti namoonni dhibee kanaan qabaman 3 dabalamuun lakkoofsa duraarraa 55 ta'aniiti jiru. Sa'aatiiwwan darban 24 keessatti qorannoo namoota 225f qorannoon taasifamuun namoota 3 kanarratti vaayirasiin kun akka argamedha kan isaan hubachiisanii. Namoota 3 dhibee kanaan qabamanii keessaa lamni seenaa imalaa kan qabanii fi yeroo dhiyoo keessatti biyya ambaa kan dhufan akkanumallee bakka turtii yeroo keessa kan turan ta'uu isaanii himameeti jira. Namni inni tokko hafe immoo naannoo Amaaraa yeroo ta'u godina Hawwii keessaa fi kan inni shakkames namoota dhibee kanaan qabamaniin wal tuttuqqii ni qaba jedhameeti. Umriin isaas waggaa 36 kan ta'ee fi namoota 3 kanneen keessaa namni tokko baay'ee waan isa dhukkubeef gara kutaa ciisicha addaatti dabarsamuusaa walumaa galattis kutaa kana keessa namni 2 jiraachuusaa himtee jirti. Gara odeeffannoowwan gaggabaaboo gara biraatti yeroon isin dabarsu yeroo ammaa kanatti akkuma dhagahamaa jiru naannoo Walloo Oromoo irratti humni addaa yookiin liyyuu haayiliin mootummaa Affaar waraanaa uummata irratti baneen namoonni hedduun naannoo Walloo irraa baqachaa akka jiranii fi aanaa Dawwee keessatti ganda Ciisaa Girjoo Sanqallee Gaangawaa Hararootii fi Callee keessatti namoonni hedduun buqqaa akka jiran Walloo miidiyaa neetworkii nuuf gabaasaa jira. Dhimmi kun naannoo kanatti yeroo hundaa waan mudachaa jiruuf mootummaan saffisaatiin furmaata itti laachuudha qaba. Kanaan wal qabatee guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimma haala yeroo irratti labsii muddamaa yookiin state of emergency kanaan booddee akka hojiirra oolu dubbataniitu jiru. Labsii muddamaan kun maal akka of keessatti qabatu beekamu baatus haaluma armaan dura irratti tarkaanfiiwwan adda addaa dhukkuba kana ittisuutiif fudhatamaa turaniin labsiin muddamaa kunis akka raggoodha kan isaan himanii. Kanarratti namoonni namoota rakkatan gargaaruutiin haga dhibeen kun biyya kana keessaa bahutti namoota hin dandeenyeef gatii mana kiraallee abbootiin manaa haga danda'an yookiin dhiisuu fi yookiin immoo salphisuu fiitiin rakkoo kana waliin akka dabarru dhaamsa isaanii dabarsataniiti jiru. Kanaan wal qabatee haati manaa isaanii guyyaa kaleessaa faarfannaa maaran yookiin nu fayyisii kan jedhu gadi lakkisteeti jirti. Kunis namoota garaagaraa irratti ilaalcha garaagaraa uumuus haa ta'u malee garuu qabiyyeen faarfannaa isheen guyyaa kaleessaa gadhiiste dhimma Waaqayyoo addunyaa kanatti akka araaramuuf gaafate malee dhimma siyaasaa yookiin yaada biraa kan of keessaa hin qabne ta'uusaa hubatameeti jira. Har'aan guyyaa lammaffaa kan qabate soomii fi saganni akkanumallee kadhannaan ji'a tokkoof biyya keenya keessatti labsame. Irraan wal qabatee Dr. Sheek Hajii Muftii Umar alaa yeroo ammaa addunyaan kun keessa jirtu baay'ee kan nama sodaachisuu fi gara fuulduraatti illee addunyaa kanaa qorumsi kanaa olii mudachuu akka danda'u keessumaayyuu yeroo ammaa kanatti sadarkaa addunyaatti yeroo saalli wal fakkaataa wal fuudhu dhalli namaa bineensa waliin gaa'ela raawwatu feestivaalii qullaa deemuu feestivaalii qullaa biskileetii oofuu addunyaa irratti gaggeeffamaa kan jiru waan ta'eef hundi keenyi yaadaa fi qalbii tokkoon gara fuula Waaqayyootti yoo laalle malee haalli nuti keessa jirru baay'ee rakkisaa fi ulfaataa akka ta'e muftiin kun nutti himanii jiru. Nuyis kan jedhamne kana dhageenye labsii soomaa fi sagadaa akkanumallee kadhannaa ji'a tokkoof amantii hundaa irratti labsame kanaa seeraan gara Waaqaatti galagallee kadhachuu akka qabnu lammiiwwan Itoophiyaa hundaatti amantii hundumaa irratti jiraniif nuuf dabarsaniitu jiru. Rabbii muftii keenya umurii dheeraa fi fayyaa isaaniif haa laatu jecha gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu guyyaa kaleessaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota 13,231f sababa tatamsa'ina koronaa vaayirasiitiin yaaddoo keessa waan nama galcheef dhiifama gochuu isaanii himaniiti jiru. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keewwanni 57 muraa 3 muraa 1 fi sirni dhiifamaa 114 98 akka ajajutti sirreeffamoota kanaaf dhiifama laachuu isaanii akka murteessan obbo Shimallis dubbataniiru. Kanarrattis sirreeffamtoonni kun uummatatti dabalamanii yoo balleessaa kan
raawwatanii ta'e dhiifamni kennameefii kun haal duree tokko malee akka irraatii fuudhamu akkanumallee itti gaafatamummaa seeraatiif kan dhiyaatan ta'uusaa himameera. Sirreeffamtoonni dhiifama taasifameefii kunniinis dhiiraa 12,533 fi dubartoota 698 dha. Haa ta'u malee garuu ammas komiiwwan adda addaa toora miidiyaawwan hawaasummaa irratti tamsa'aa jiran hidhamtoota dhiifama taasifamuufii qabu hedduun ammayyuu mana hidhaatti dararamaa akka jiranii fi mootummaan ammas deebisee warreen kana ilaaluu akka qabu komiin dhiyaachaatiin jira. Egaan odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa namoota 52 dhibee koronaa vaayirasiitiin qabamanii keessaa 3 hojjettoota buufatichaa ta'uu himanii akkanumallee obbo Tawalleen dabalataan buufanni kun sababa dhibee kanaatiin galii doolaara miliyoona 500 dhabuu isaati kan inni hime. Akka gabaasa kanaattis buufanni kun hojjechuu kan danda'u keessaa yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiru parsantii 10 qofa ta'uu fi haa ta'u malee sababa dhukkuba kanaatiin buufanni kun hojjettoota isaa ari'eera jedhamee miidiyaawwan garaagaraa irratti dubbatamaa kan jiru soba ta'uusaa fi sababa dhibee kanaatiin hojjetaan buufata kana keessaa ari'amee tokkoyyuu akka hin jirree fi gara fuulduraattis akka hin jirre qondaalti kun dubbataniiti jiru. Kanumaan wal qabatee buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa yeroo koronaa vaayirasiin biyya Chaayinaatti hedduu hammaate sanatti dhaabbileen hedduun gara Chaayinaatti imaluu yeroo dhaabanitti daandiin qilleensaa Itoophiyaa garuu itti fufuun komiin irratti dhiyaachaa turuun isaanii beekama. Boodarra garuu dhaabbanni kun sababa weeraraa koronaa vaayirasiitiin balali'iinsa hedduu haquuf dirqameetiin jira. Kanumaanis yeroo ammaa kanatti balaliiwwan 110 keessaa 91 haquun santii 10 qofaa irratti akka inni hojjechaa jiru maddii FBC gabaaseeti jira. Egaan kana wal qabatee odeeffannoowwan gara biyya hambaatti yeroon isin dabarsu Iraan keessatti alkoolii summaa'ee qorichaa koronaa vaayirasiiti jechuun kan dhuganii keessaa hanga kaleessaatti namoonni 600 lubbuun isaanii kan darbee fi namoonni 3,000 ta'an alkoolii kana dhugan immoo dhukkubsachaa akka jiran gabaafameeti jira. Egaan akkuma ilaalaa jirtan namoonni kun kan dhugan qorichi kun dhibee koronaa vaayirasii irraatii nu fayyisa jechuun fayyuudhaaf kan dhugan yeroo ta'u haa ta'u malee garuu summii ta'ee akka isaan ajjeesee fi haga ammaatti Iraan keessan namoonni dhibee koronaa vaayirasiitiin qabaman 62,500 yeroo ta'an haga ammaattis lubbuu namoota 3,872 dhibee koronaa vaayirasiitiin Iraan kan dhabde yeroo ta'u torbee tokko asis Iraan keessatti namoonni dhibee kanaatiin qabaman guyyaa guyyaatti hir'achaa dhufuusaa miidiyaawwan Iraan gabaasaatiin jiru. Wanti Iraan keessatti ta'e kun keenya addunyaawwan biroofillee waan ta'uuf kana hubannee hundi keenyi of eeggannoo akka goonuu fi namni kamiyyuu bakka jirrutti kun qoricha koronaa vaayirasiitii jedhee yoo nutti gurgure akka fudhachuu hin qabnee fi qorichi haga ammaatti saayinsiitiin mirkanaa'e akka hin jirre kan nuti beekuu qabnu yeroo ta'u yeroo faladha jedhamee addunyaan kun kan itti amanee fi raawwachaa jiru wantoota dhaabbanni fayyaa addunyaa nutti himee fi kadhannaa gochuu qofa akka ta'e hundi keenyarree akka addunyaan biraa irratti walii galan nutis kana irratti jabaannee raawwachuun irratti walii galuu qabna. Kanumaan wal qabatees dhimmi qoricha busaas darbee Doonaald Tiraamp qorannoo tokko malee shakkiin qorichi busaa dhibee kanaatiif ta'uu ni danda'a jedhee dubbateen Indiyaa keessatti yeroo ammaa kanas qorichi busaa gatiinsaa qaala'aa fi namoonni dhukkubni kun yoo nu qabeedhanii bitatanii mana kaa'aa jiraachuu isaanii batamaati jira. Haa ta'u malee garuu kunis bata fayyaa addunyaatiin kan hin mirkanoofnee fi haga ammaatti qorichi tokkoyyuu akka hin jirre dhaabbanni kun ammas mirkaneesseetiin jira. Nu illee kanarraatii Finfinnee keessaa fi magaalota Afrikaa biroo keessatti yeroo darbee raawwatamaa waan tureef bakka jirrutti of eeggannoo gochuuti ni qabna. Egaan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu dubartiin wallaansa koronaa vaayirasiin adda baafamtee yaalamaa turte daa'ima ishee rabbi ishee gargaaree nagaan akka deessee magaalaa guddoo Kaameroon Yaa'oondeetii dubbiin kun dhagahameeti jira. Haati mucaa kunis reefuu ganna 19 kan taatee fi yeroo miixuun ishee jalqabe kanattis oksijinii namtolcheen ganaa kan turtedha. Dr. Yaanuhaa Ingahaa akka jedhanittis nuyi haala kana akkuma beekneen kutaa ishee sirreessinee fi isheenis nagaadhaan akka hiikamte dubbataniiti jiru. Daa'imni kunis kan dhalate yeroo isaa malee kan ta'ee fi ulfaatinni isaa kiloogiraama 2.1 akka inni ulfaatu doktarri kun dubbataniiti jiru. Daa'imni kunis kutaa daa'immanii keessatti kunuunsi kan taasifamaafii jiruu fi vaayirasichaan qabamuun ishee haga ammaatti akka hin mirkanoofne aannan haadha ishee irraa qicamees hodhaa akka jirtu himaniiru. Haati daa'imaa kunis adda baafamtee wallaanarra waan jirtuuf maatii ishee waliin wal arguu waan hin dandeenyeef qophummaan akkatti dhagahamaa jiru doktarri kun ni dubbata. Doktarri kun dabalataanis warreen da'umsa jala jirtan akka hin dhiphannee nagaadhaan hiikamuun akka danda'amu dabalataan himaniitu ni jiru. Yeroo ammaa kanattis Kaameroon keessatti namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabaman 658 yeroo ta'an namoonni 9 immoo lubbuun isaanii darbeeti ni jira. Egaan dhumarrattis lakkoofsi namoota COVID-19 yookiin koronaa vaayirasiitiin qabaman akka sadarkaa addunyaa kanatti maal fakkaata jennee yeroo laallu yeroo ammaa kanatti weerarri dhukkuba kanaa baay'ee babal'achaa akka jiruu fi yoo xiqqaate guyyaatti namoonni dhibee kanaatiin qabaman
kan 100,000 ol akka ta'ee fi guyyaa guyyaadhaan namoonni dhibee kanaatiin lubbuun isaanii darbuus dabalaa akka jiru World Meters nu gabaasaati jira. Egaan lakkoofsa kanaan yeroo laallus guyyaa kaleessaa qofaa biyya Ameerikaa yookiin USA'tti namoonni dhibee kanaatiin lubbuun isaanii darbe sa'aatii 24 keessatti 1,690 ta'eera. Haga ammaattis lakkoofsa galmaa'ee keessaa baay'ee guddaa fi kan kaleessaarraa 400tiin oliin dabalee akka bulee argamaati jira. Akkanumallee Faransaay keessatti guyyaa kaleessaa dhibee kanaan kan darban buuwwan namoota 1,417 ta'eeti jira. Walumaa galattis akka sadarkaa addunyaatti namoonni dhibee kanaatiin qabaman gan qophii kana siniif waraabaa jirutti miliyoona 1,431,973 ta'eeti jira. Namoonni lubbuun isaanii darban immoo 82,96 ta'eetu jira. Namoonni dhibee kanarraati rabbi isaan gargaaree fayye immoo 102,209 ta'eeti jira. Egaan dhukkubni kun baay'ee hammaachaa akka jiruu fi guyyaa guyyaan lakkoofsi kun dabalaa jiraachuunsaa yaaddoo addunyaa kanatti naqaa jiraachuunsaa wanta gaaffii namaaf ta'u miti. Wanti biyya ormaatti argamaa jiru kunis biyya keenya keessatti yoo nuti of eeggannoo gochuudhaatii baanne babal'achuunsaa homaa gaaffii kan namaaf ta'u miti. Kanaaf hundi keenyi bakka jirrutti yeroo yerootiin wanta jedhamnu hundumaa hojiirra oolchuutiin dhibee kanarraatii maatii keenyaa fi ofiin of eeguu akka qabnudha. Wanti jedhamee akka ulaagaatti nuuf laatame waan salphaa waan ta'eef guyyaa guyyaatiin harka keenya dhiqachuu, mana keessa turuu, yoo wanti nutti ulfaate jiraate malee manaatii gadi ba'uu dhiisuu, bakka namoonni walitti baay'atanii jiran irraatii fagaachuu, wal hammachuu, wal dhungachuu kan jedhaman kanneen kana dura hawaasummaa keenya keessatti akka gaariitti ilaallee jaalalaan waliin jiraachaa turre haga dhibeen kun nurraa darbutti hundumti keenyiyyuu dhaabuuti ni qabna. Kanumaan wal qabatee egaa harka keenya dhiqachuu qofa otoo hin taane dhimmi kun deebiinsaa rabbi bira qofaa waan jiruuf sammuu keenyallee dhiqannee rabbi keenya araara isaa akka nuuf deebisu kadhachuuti ni qabna. Hammina, gara jabummaa, qoqqoodinsa, namatti darbuu, wal ooduu fi kanneen kana fakkaatan irraatii of qusannee wanta kanaan dura balleessineenis rabbiin dhiifama akka nuuf godhu gaafannee hundi keenyi gara samii ilaallee ho'ichaan hundi keenyi gara rabbii ilaaluu qabnan siniin jedha. Egaan qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa siniin jecha rabbi addunyaa keenyaaf araara isaa nuuf haa deebisu, bakka jirtanitti fayyaa sinaa godhu jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti